Anzaalaan Amtaaddisaati. Kan jalqabaatiin pirees sekreetariin waajjira ministeera muummee Billeenee Siyyum wiixata ibsa miidiyaaleef kenniteen adeemsi waraana Itiyoophiyaa keessa jiru nagaan akka xumuramuuf adeemsifamaa jiru yeroo kan fudhatudha jette. Dabaluunis mootummaan seera kabachiisuuf tarkaanfii naannoo Amaaraa fi magaalaa Finfinnee keessatti fudhachaa jiruun namootni hedduun to'annoo jala ooluu isaanis dubbatteetti Galaanaa Balaa. Waraana Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaan xumuruudhaaf adeemsi gamtaa Afrikaa jalatti taasifamaa jiru murannoo kan qabu ta'uu mootummaan Itiyoophiyaa beeksise. Ta'us garuu adeemsi nagaa kun walxaxaaf dheeraa akka ta'e pirees sekreetariin waajjira ministeera muummee Billeenee Siyyum himte. Adeemsi nagaa kamiyyuu yeroo fudhata salphaa miti jetteetti. Jaarsa araaraa gamtaa Afrikaa kataan Olusegun Obasanjoof Itiyoophiyaan bakka guddaa akka qabdus Billeeneen ibsiteetti. Obasanjoon yeroo garaagaraatti gara Itiyoophiyaatti kan deddeebi'an yoo ta'u daawwannaa isaanii torban darbeetiin aangawoota Tigraay gama mootummaa federaalaatiin ammoo ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee aangawoota olaanoo biroo waliin wal arganiiru. Obasanjoon marii isaaniin booda adeemsi nagaa kan harkifate ta'us kan ji'oota ja'an dura turerraa kan fooyyee qabu akka ta'e beeksisaniiru. Haa ta'u malee Billeeneen ibsa kana irratti humnoonni Tigraay ammallee dibbee waraanaa rukutaa jiru jechuun himatteetti. Humnoonni Tigraay gama isaaniin carraaqqii nagaa buusuuf taasifamuuf kutatoo akka ta'an irra deddeebiin himaa turani. Billeeneen mootummaan seera kabachiisuuf naannoo Amaaraa fi magaalaa Finfinnee keessatti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaas dubbatteetti. Tarkaanfii kanaan namoonni baay'een naannoo Amaaraaf magaalaa Finfinnee keessatti to'atamanii jiru. Kanneen hidhaman keessaas gaazexeessitootni 18 kan jiran yeroo ta'u qaama mootummaa akka ta'e Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa tarkaanfii mootummaa kanaan seeraan alaa jedheera. Billeeneen garuu namoota hidhaman keessaa garri caalaan kanneen abbaa taayitaa miidiyaa irraa beekamtii hin arganne akka ta'an ibsiteetti. Dabaluunis hidhaan jumlaa naannoo Amaaraa keessatti raawwatamaa jiru namoota eeyyama eegumsa nageenyaa kennameefiin ala kanneen socho'an irratti ka xiyyeeffate akka ta'ee fi aangoon olaanaa eenyu harka akka jiru ifa taasisuuf carraaqqii mootummaan taasisaa jirudha jechuun dubbatteetti. Kan itti aanutiin oduu gaddisiisaa har'a dhageenyeen har'a ganama magaalaa Jimmaatti haati warraa fi abbaa warraa mana isaaniitti ajjeefamuu poolisiin hime. Sababni ajjechaa kanaa sichi kan qoratamu ta'us wal ajjeesuu akka hin hafne himama. Qajeelcha poolisii magaalichaatti diviizhinii kominikeeshinii fi miidiyaa irraa kan hojjetan Inspektar Olaanaa Gazzaany Awgaachoo haati warraa ajjeefaman poolisii akka turan BBC'tti himaniiru. Ganaadha amma awwaalcharra jirra. Taatee maal akka ta'e egaa amma rasaasaan duusaan qofa hospitaala geessine qorachiisne maatiidhaan itti jennee awwaalcharra jirra. Hayyee. Kanaan alatti kan biraa taateen sun maal ta'e akkaataa kan ta'e kan jedhu naannoo sanarraa namoota irraa qorachuudha. Mana keessa hojjechuu jirti isiirra amma qorannutti ganaadha amma haala isaan itti jennee awwaalchee gara raawwanne booda qorannaa irratti jedhama. Yoomidha garuu kan taateen kun ta'e? Har'uma ganama? Ganama. Haati warraa poolisiidha kan jedhanoo dhugaadha? Poolisiidha. Abbaa warraa ishee konkolaachisaadha odeeffannoo jedhuun dhagaye. Konkolaachisaadha kanaan dura poolisii ture. Magaalaa Jimmaa ganda kam keessa ture kan isaan jiraatan? Taateen kunoo eessatti raawwate? Ganda Mandaraa Qoceetti. Maatiin kun ijoollee waliin horataniiran ni qabu akka odeeffannoo keessaniitti? Ijoollee qabu. Ammaaf sadii kan ta'e ta'uu isaati kan nageenye ganaadha gahaa sadii ijoollee sadii akka qabanii kanaaf ture. Haala isaa ganaa qorannaatti deema maaliin akka ta'e qulqulleessuudha malee. Haati warraa hojii poolisummaa keessaa ofiisera moo hooggansaa waan akkasii irra jiru? Qajeelcha poolisii godina irra jirti. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromootii kan dhagaa jirtan gidduuwwan oduu gaggabaaboon sinitti hima. Opereeshinii nageenya deebisuu kaaba Keeniyaa kaawuntii Marsabit keessatti gaggeeffamaa jiruun qawween 200 olii fi meeshaalee waraanaa biroo hedduun argamu ministeerri dhimma biyya keessaa beekse. Ministeerri Fred Matiang'i akka jedhanitti qawween gara 5,000tti tilmaamamu naannicha keessa jira jedhamee shakkama. Uggurri sochii ji'a lamaaf qabate lafa aduu dhiyaarraa haga bariitti turus guyyoota dabalataa 30 itti fufuun labsameera. Ameerikaan baqattoota Kaameruun 40,000 walitti bu'insa kaaba Kaameruun biyya ishee galan baqatanii biyya ishee galan
biyya ishee galaniif eeyyama jiraachuu kennite. Dipaartimentiin dhimma nageenyaa biyya keessaa akka ibsetti baqattootni kunneen mirga biyyicha keessa jiraachuu fi hojjechuu qabu. Garuu haalli nageenya Kaameruun fooyya'uu ilaalame irra deebiin murtichi ilaalama jedhameera. Walitti bu'insichaan namootni 6,000 ajjeefamuun 700 ol ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Haleellaa waldaa kaatolikii Naayijeeriyaa namootni ajjeefaman 22 ta'uu qondaalotni mootummaa biyyatti himan. Qondaalotni mootummaa haleellaa dilbata raawwateen booda yeroo jalqabaaf lakkoofsa kana himan malee namootni ijaan argaman immoo kan ajjeefaman 50 gahuu jedhan. Haleellicha duuba eenyu akka jiru hin baramne garuu gamtaan biyyoota lixaa ECOWAS haleellicha balaaleffateera. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Jimmatti damee dubartootni qofaa tajaajilatti kennan banee hojii jalqabe. Dameen baankichi bane moggaasa bilillee jedhu argateera. Hojjettuun baankichaa Balaayinesh Gaashaw Baazaa tajaajila baankii dubartootaan qofa kennamu keessa hojjechuu isheetti baay'ee akka gammaddee dubbatti. Baankotni baay'ee gammadeera. Hojjettoonni na wajjin jiranis baay'ee gammachuudhaan hojii keenyatti ni hojjenna. Dubartoota qofaatiin kan baname hirmaannaa dubartootaa cimsuu waan ta'eef kunis hojjettoota dubartoota keessatti kaka'umsaas faamilee ni boora waan ta'eef nuti kanaan baay'ee gammadee hojii keenya hojjechaa jirra jechuudha. Akkuma beekamu kun sadarkaa biyya keenya irratti sadarkaa hoogganummaa irratti illee dubartootni baay'inaan mul'achaa jiru akkuma beekamu jechuudha. Baankiin keenya kunis baankiin daldala Itoophiyaa dubartootni hojjechuu ni danda'u. Kophaa isaanii hojii qabu jedhanii kanas yaadanii waan damee kana bananii dubartoonni faamileedhaan hojii kun waan ulfaatuufi dameewwan adda addaa kan dhiyootaan hojjetamu jiru. Kanaafuu isaan qixxeen ni hojjenna waan nu dadhabsiisu waan immoo hin dandeenye hin jiru jennee faamileedhaan hojjechaa jirra. Baankiin daldalaa kana dura damee dubartootaan qofa tajaajila kennu Finfinnee keessatti akka eegalee ture hooggantuun baankii daldalaa damee bilillee Aadde Tizitaa Kadir himteetti. Jimma keessatti garuu tajaajilli akka kana yeroo eegalamu kan jalqabaa ta'uusaa dubbatti. Tajaajila baankii dubartoonni qofa keessa hojjetan kennuun maaliif akka barbaachise Aadde Tizitaan akkanaan dubbatti. Dubartoota qofaan tajaajila kennuuf yeroo yaadame sababni inni jalqabaa baankicha keessatti ga'ee dubartoonni qaban dabaluu fi gara hooggansaatti akka guddatan gargaaruufidha. Sababni inni guddaan garuu baankichi amma qorannoo taasiseen hojjechaa waan jiruuf dubartoonni tajaajila kennuu irratti dandeettii adda akka qaban argameera. Maamiltoota keenyaaf tajaajila gaarii fi qubsaa kennuun dubartoonni baay'ee gaariidha. Kanaaf dubartoota qofaan tajaajila kennuuf kan murteeffame sababni ijoon qulqullina tajaajilaa guddisuuf waan yaadameefidha. Amma damee kana keessatti ana dabalatee dubartoota 9 taanee hojii eegalleerra. Hojii kaasharii irraa eegalee hanga hooggansaatti hundi keenya dubartootadha. Bililleen yookaan Maayibubaan maqaa jaalalleen ishee ilma mootii Jarman itti waamuun beekamtu bulchiinsa shanan gibee keessaa tokko kan turte Guumaa ganda Oonjaa jedhamutti naannoo bara 1820 akka dhalattee fi ijoollummaa isheetiin garbummaan akka gurguramte hayyuun seenaa dheeressaa dheebuu BBC'tti himaniiru. Bililleenis gara Gondar achi ammoo Sudaan Kaartumitti achis Masirii Kaayirootti kan gurguramte yoo ta'u booda ilma mootii Jarman Herman Paaklaar jedhamuun bitamte akka bilisoomte himuu dheeressaan sana boodas jaalalaan waliin turaniiru. Dhimma xumuraa qabannetti yoo ceenu godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Qarree Gohaatti maatiin tokko guyyaa tokkotti dubartoota 3 heerumsiisuun dhiirota 3 ammoo fuusisatan. Cidha kanaaf sangoota 15tu qophaa'e. Obbo Tafarii Balaay jedhamu. Ijoolleen isaanii baay'ee waan wal jaallatanii fi hojiidhaanis hedduu isaan gammachiisaniif cidhi isaanii guyyaa tokko akka ta'uuf karoorsuu isaaniiti. Waa'ee lakkoo Abtaamuu Xababuutti kan himan baasii isaa qophii cidhaa fi kaan isaanumarraati haa dhageenya. Ijoollee shangidan keessaa ijoollee ja'a kaleessa gaa'ela akka raawwatan taasisee ijoollee dhiira 3 fi durba 3 jecha. Yaadicha anumatu kaasee ijoolleen duraan akkasuma kadhatamanii kan jiru jira. Anis kanan kadhatu jira miti ijoollee dhiiraatiif natu kadhata. Ijoollee durbaa immoo warra abbaa ijoollee dhiiraatu kadhata waan ta'eef ijoollee durbaa hangafoota waan ta'aniif isaan kadhatamanii jiru. Akka
utusiitu takka malee lamaan hangafoota waan ta'eef isaan kadhatamanii waan jiranii utusittiinis baranuma kadhatamte kanumaanin anis ijoollee dhiiraatti immoo kadhadhee kanan baate jira kanan barana kadhadhee tooyii jechuun jaarsi deemee kadhatan jechaadha kaa'een ergina xalayaa erginee maalillee akka aadaa biyya keenyatti jecha isa kanaan akka walitti hundumaa mijeesseen bakka tokkotti akkana dhusi waala qindeesse akkaataa saniin qindeesse tooyii bakka tokkotti ijoollee koo ja'anii akka gaa'ela raawwatan gochuu danda'eera jechaadha. Maaliif barbaadamee erga takka akka ta'u durumaan yaadaa turtammoo? Yaadaan ture garuu amma maal keessa ijoolleen koo baay'ee ijoollee naamusa qabudha baay'ee nan isaan jaalladha na kabaju uummata illee kabaju ijoolleen koo baay'ee ijoollee hojii hojjetan bakka hojii warra hojiin isaanii malee akka ijoollee Oromaa kanaa fi achiin jedhanii hojii dhiisanii waan adda addaa irratti jedhamu kan baratus barumsaa hojiidha. Akkaataa saniin ijoolleen koo baay'ee na gammachiisu hojii isaaniitiin hundi isaanii immoo wal jaalatanii bakka tokko ani baadiyyaadhaa magaalatti yookaan galu anillee ijoollee koo achi qa'ee baadiyyaatti dhiiseen ol dhufe magaalatti mana ijaaree maal jedhee hojii daldalaa sana hojjedha waan ta'eef amma achitti isaan maatii koo haadha koo wajjin ta'anii tokko walitti bu'anuu wal jibbuun hin jiru wal jaalatanii wal kabajanii bakka tokkotti bakka taphatanii walitti qalladanii maal jedhanii akkasitti jiraatu hoggaan isaan noyyate dasda jedhu ijoolleen koo nama raru bakka dhugaa dubbachuuf kanarraa ka'e bakka gaa'illi keessan guyyaa tokko raawwatama guyyaa tokko hundi keessanuu kan heerumtanii kan niitii fuutanii akkasitti gaa'illi keessan guyyaa tokko ta'a kan jedhu ittiin himaa ture taa'umatti akkuma san rabbillee na gargaare akkuma jedhe sanitti naa ta'ee gaa'illi isaanii guyyaa tokko. Yeroo isin akkas jettaniin maal isiniin jechaa turan ijoolleen keessan haati warraa keessanoo yaada keessan deeggaraa turanii? Deeggaraa turan baay'ee deeggaru niin deeggaru yaadan baay'een yaadni koos baay'ee nama rakkisuu miti naa gala dubbichi yaaduma namni hoo yaada koo fudhachuu dide dirqama akka fudhatus nama godhuu miti cunaati manaa koollee gaarii qabatti jettee yaada kan deeggarte ijoolleenis baay'ee gaariidha kun jedhanii akka qalbii godhanii sirii dhugaatti fakkaanne dafee too yaa ta'u kaa maal yoo kan eegere yaa ta'u jedhanii akkasitti qoosu ijoolleen koo baay'ee naa wajjin hin taphatu. Mee gama cidhaatiin immoo qophii ture natti himame maal fakkaata ture qophiin tarii ijoollee erga takkaa gaa'ela akka raawwatan gochuudhaaf qophii akkamii gochaa turtan? Qophii turre gallee ji'a lama akkas ta'ee jira. Waktuma sargii saafidha kanaaf dubbisuma irratti waan adda addaa yaaduudhaaf jechaadha malee cidha jechuu karoorri kan ture ta'us isuma nyaata fi dhugaatii waanuma qophii kana miidhagsuudha danda'u waan adda addaa qopheessuu uffata ijoolleedhaa qopheessuu waan adda addaa achitti dubartoota achi dhufuuf waan adda addaa hin goonaa warqiillee hin binaa waan isa qopheessu tureera. Maatiidhaaf isaa jedhamu jira dubartoota achi fuunu jechaadha. Inni kan uffannu immoo asitti ni jira. Inni asitti an uffannu hafee ananni qopheessu garuu yeroo dheeraa itti fudhannee baay'ee miidhagsuudhaaf yaada godhooni akkaataa saniin qopheessu. Baasiin isinitti hin baay'anne waa'ee isaanitti himame waa'ee baasii. Baasii isaa hin ulfaata. Maaliif baay'ee hin ulfaata. Ulfaatus garuu dirqama wanta kana gochuu qabna waan ta'eef malee aadaa gaarii qabna. Uummanni keenya wal gargaaruu irratti bakka adda ture jechuun hin danda'ama. Namni hoolaa fittee dhufaa waan nyaatamu illee farsoollee waan araqee akka aadaatti waan barbaachisu kan hiriyoonni kun namas firas baay'eetu jira waan ta'eef uummanni uummata wajjin waliin galtee qaba waan ta'eef akkasitti bakka uummanni beeku mana faana anan godhe taana uummatumatu waa hunda bideegechuu hin danda'a. Sangoota 15tu qalamee odeeffannoo jedhu argeen ture dhugaadha? Amma sangoota 15 qophaa'anii turanii amma irratti kan dhume sangoota 10 ganaa boorummoo sagantaan biraa jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo galgala kanaaf qopheessine asumarratti xumurree jira. Saganticha kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture qopheessituun Firaaf Oolee Dhugaasaa akkasumas ogeessi teeknikaa keenya Mubaarak nu waliin turtii taasisee jira. Boru walitti deebinaa halkan gaarii qabaadha.